harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota bareentoo multimedia nageenya keenya bakka jirtanitti isin akka qabu isin jecha oduu saatanaa isinitti himna gaa'ee akkuma beekamu gaa oduu teenya yeroo isinitti himnu nuti oduulee qabatamaa fi wayitaha wantoota haala yeroo ammaan tanaa irratti deemaa jiranirraa kan isin biraan geenyudha. Haaluma isin gartanii bifa viidiyootiin ragaa qabatamaati wajjin ija keessa isin wallaalaa walitti kan himnu taha. Artistii Oromoo jaalatamaa fi beekamaa Caalaa Bultumee magaalaa Finfinnee keessatti qaama hin beekamneen akka malee reebamuu fi billawaadhaan harka isaatii fi mataa isaa dhawamu miidiyaa hawaasarra deemaa jira. Kana gaanutis wanni kun hanqamta akka dhugaadha jennee gabbuunee namoota beeknuu fi namoota naannoo sanitti argaman namoota isatti dhiyaatanirraa odeeffannoo walitti funaannee walitti guurreetti jirra gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya taateen kun akkamitti uumame kan jedhuu fi wantoota amma deemaa jiranirraa ragaa qabatamaa fi waan qulqulluu ta'e waan dhugaa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaa isinin jenna. Yeroo ammaa tanaa biyyi teenya wal waraansa hamaa walii keessa waan seentee jirtuuf gariin ammoo naannawaa fi iddoolee tokko tokkotti namoonni walitti bu'uu namoonni magaalaa biraa keessatti nama ajjeesanii fi yakkoota gurguddaa dalagan magaalota san keessaa dheessanii magaalota akka Finfinnee keessatti walitti qabamaniiti jiran biyyi teenya gaa rakkina diinagdee hamaa fi kufaatiilee garagaraa keessa seentee waan jirtuuf magaalaa Finfinnee kana keessa hanna wal waraansa ableedhaan wal diruu galgala namni saamamuu dubartiin gudeedamuu fi wantoonni garagaraa yeroo ammaan tanaa hojjetamaati jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa akkuma beekamu namootanii fi mootummaa Itoophiyaa jalatti dahataniis ta'e kan saniin ala ta'e keessattuu addatti immoo nama Oromoo ta'e irratti dhiibbaa fi doorsisni yeroo garagaraa irratti deemaati jira. Kana gaa akkuma beekamu isinuu laalaatti jirtan jeetii yaada. Kana durallee gaa akkuma beekamu magaaluma Finfinnee keessatti artistoonni Oromoo hedduun gariin reebamanii gariin kan dhaamanis ni jira. Ummata Oromoo gaa maalayyaa kanneen nuti miidiyaa gubbaa beeknuu fi kanneen nuti beenes hedduutu jira jechuudha. Dhimmi kun akka furamuuf karaa mootummaatiin yeroo garagaratti dubbatamanis dhimmoonni kun furamuu dadhabeeti jira jechuudha. Akkuma beekamu gaa kana dura gaa magaalaa Finfinnee keessatti artistiin Oromoo jaalatamaa fi beekamaan Hacaaluu Hundeessaallee bifa mootummaatiin haa ta'u magaaluma san keessatti du'e. Namoonni gariin irra hedduu magaalaa Finfinnee tana keessatti du'an magaalaa Finfinnee keessatti qaama jaarramee nama ajjeesuudhaaf lubbuu namaa baasuudhaaf qophaa'e qofaatu jira kanneen mindeeffamanii mindaa nyaatanii lubbuu namaa galaafatan jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo garagaratti doorsisa ajjecha wantoonni garagaraa magaalaa tana keessatti hedduu babal'achaatti dhufe yoo tara takkaan karaa mootummaatti ka'an taate yoo mootummaatti dhiyaatu taate namoota si doorsisan namoota si buudhaaf dhufan namoota waasinjaan warrootanii fi dhiibbaa sirra geessisuu danda'an ati nama kana namoota itti bittee ajjeesiftee haqni nama sanillee akkam baane sadarkaa itti godhuu danda'amurra irtee jechuun biittee. Tanaaf odoonii fi gama dhimma kanaatti cin dabarre wanni isin jechuu barbaannu namoonni keenya warroonni dhageettii qabdan wantoota gurguddaa qabdan biizinasa gurguddaa hordoftan oofaa jirtan magaalaa san keessatti akka ifeeydan akka iftoofattan barbaanna. Namni xiqqaan tokko waa isin bitee magaalaa san keessatti lubbuu teessan laaftootti baasuu danda'a jechuudha. Lubbuun teessan sanillee akka haqeen harkanneef dhiibbaa guddaa fi wantoota biraallee godhuu danda'a jechuudha. Tanaaf namoonni keenya warreen magaalaa san keessa jirtan biizinasa gurguddaa sochooftan akka ifeeydan namoonni kaan ammoo warroonni xixiqqishaa sadarkaa jalaarra jirtan wal jaarumsa hawaasummaa jabaa wal jaaraa keessattuu qeerroon akka jabduu wal jaaraa wal utubaa yeroo rooroon dhufte bikka takkaa falmadhaa haqa keessan falmadhaa bikka takkaa dhaabbadhaa diina firaa dhorkaa alagaas haa ta'u firaas haa ta'u tokkoo maatii akkasii wal jabeeffadhaati likki walitti himaa deemaa isin jenna. Artist Caalaa Bultumee gaa akkuma beekamu qabsoo uummata Oromoo keessatti nama qooda guddaa baate keessaa haa ta'u garuu har'aa faarsee buluuf mootummaa jalatti cimattanos ilaalchi inni yaadee fi wanti inni qabatee deemisan uummata Oromoo ni fayyada jee sammuusaa amansiisee deemus karaa san irra deemisan irratti nuti rakkoota akka irraa hin qabnu haa ta'u namni kun nama kaleessa nu hedduu nu qabsaawaa ture uummata Oromootti akka dammaqanii qabsaawaniif wallee firii fi dhama qabduu fi nama rasaasatti ooftu nama wallisaa ture galata guddaatu isaan mala artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa Caalaa Bultumeedha. Arrallee kabaja nu biraa qabdaa nuti galatoomi waan feete ta'e karaa feete ta'e feetu bilxiginnaallee ta'e gorii humaa rakkoo miti garuu ammoo gahee teetii fi bara sanirratti galata guddaa nu biraa qabdaa galatoomis hin jenna.
akkuma beekamu gaa artisti Caalaa Bultumee erganii fi mootummaa galee karaa diinagdee mataasaa uffachuu artistoonni Oromoo kun gariin hiyyoomanii miskiinoomanii diinagdee ala bahanii kajo'uun karaa sanitti ichi goree maallaqa mataasaa uummachuudhaan mootummaarraa liqeeffatee hojiitti seenee jira jechuudha. Kanaaf gaa sirboota keessaa illee bahee adeemsaan karaa mana amantiitii fi waldeetti galee achi amantiisaa hordofaa diinagdee isaatillee hordofaati jira gaa. Akkuma beekamu gaa artistoonni keenya kun gariin hanqinni isaanii tokko waan dhuganii tanaa fi wantoota dhugan kanarraa hedduu waan hin fagaanneef naannoo mana farsoo kanaa illee hin dhabanii hanqinni isaan qaban guddaan tokko kana tarii gaa waan isa mudate gaa akkasitti mana farsoo keessatti heechuullee baannu garuu ammoo yaadaan gisee ilaallu naannoo humasanii namoota hin beekamne qaamota hin beekamne hojii yeroo garagaratti habashaa wajjin kana durallee Andaalam Gosaati wajjin walitti habashaa sababa habashaa wajjin walitti bu'an akkamitti habashaa irraa na qabda uummata kanarraa akkamitti na qabda jechuudhaan farsoo dhugee Andaalam Gosaatiin illee walitti bu'ee bifa manguddootiin illee dubbiin tun dhumteetu turte jechuudha. Diinota hedduu qabaa jechuun inni diinota baay'ee qabaa jechuudha. Tanaaf magaalaa Finfinnee keessatti gaa itti hoddommaatanii galgala kana naannoo sa'aatii 3tti mataasaa keessa harkasaa keessa dhawanii suuraa gaa inni aaree gizee akkasii mataa fidanii galu miirritti dhagaamee suuraan san kaafamtee miidiyaa hawaasarra walii gad deemaa jirti. Ammallee lubbuunsaa baateetti jirti garuu sadarkaa akkasitti hamaa jaanirrallee ga'uu baatu miidhaan cimaan irra geetti jira jechuudha. Tanaaf namoonni naannoo san jettan artistii kana gargaara maaliif yoo ka jettan taate namni kun qabsoo warraaqsa bara durii san godhe biyyarraa baqatee Eertiraa dhaqee hanga qabsaa'utti illee nama gahee guddaa bahate galata nu biraa qaba. Ilaalchii fi yaadni inni qabatee deemu san uummata Oromoo ni fayyada yaada bareeda jee qabannaan nuuf rakkoo miti. Tanaaf nama kana akka cinaa dhaabbattanii gargaartan isinin jenna. Inni biraa dabalataan ammoo wanni isinitti dabaluuf feenu artistoonni keenya koottaa gara warraaqsaatti mootummaa kana jalatti dahattanii nagee keessan arkachuu hin dandeessan. Wanni furatan takka hin jirtu qabsaawaa mootummaa kana jijjiirama fida. Yoo adeemsi kun itti fuufee magaalaa gudguddoo keessatti namni diramuun, namni du'uun, namni ajjeefamuun itti fufaatuma deemtee jechuudha. Biyyi teenya sadarkaa hamaarra jirti. Sadarkaa hamaa kanarra kan geessise sirna amma biyya bulchaa jiru warra amma biyya bulchaa jiru kanaatu biyya akka sadarkaa hamtuurra geessuu fi gaagaa hamaarra geessu warri godhe warra kanaa jechuudha. Tanaaf namni keenya karaa qabsoo tanaatti as deebi'aa hootaa hirmaadhaa qabsoo keessatti hirmaadhaa jijjiirama jabaa finneetinii kan biyya san keessaa hattuun duraa dhabamsiisu kan biyya san keessaa duutii galgalaa fi ganama namni dhabamee Itoophiyaa turistoonni seenuu dhiisee jira waan ajaa'iba sin ta'a. Amma namni galgala daandii irra du'aa jira. Tanaaf namoota waan akkanaa kana mootummaa waan akkanaa kana waan fi barbaadu nu godhu hundeeffannaa hoota isinin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya chaayinaala kana subscribe godhaa share walii godhaa oduulee qabatamaa fi waayitaawoo asirraa ni harkattan kan kijibirraa fagaate asirraa ni harkattanii isin jenna galatoomaa share walii godhaa.